Fooyyaa Babaarofa Fayyaa nageenyi heessan badhaadha jecha arri sadaas kudhan tokko barkum lamaaf 22 oduu heenguyya saafaf qabanne sanii dhiyaanne sanitti hima angal Oromooti. Qubattooti Amaaraa godin Bunoo Beddellee Aanaa Daabwannaa ilmaan isaanii leenjii waraanummaatiif naannoo Amaaraatti erganii fudhachiisuun deebisanii hawaasa keessa qubsiisuu jiraachuun beekama. Jaalawwee Mohaammed dabalata qaba. Murni biltsiginnaa olaantummaa saba Amaaraa mirkaneessuuf jecha hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo leenjisuun meeshaa waraanaa itti hidhee Oromiyaatti bobbaasuun lubbuu ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman obbaasaa qe'ee Oromoo kumaatamaan saamsisaa jira. Finxaaleeyyoonni Amaaraa kun hojii farrummaa isaanii kana Oromiyaa bakkoota maratti itti fufuun qubattoonni Amaaraa godina Buunoo Beddellee Aanaa Daaboo gandoota akka Qarqaa, Safaraa fi Qalqalcha keessa kan jiraatan ilmaan isaanii akka leenjii waraanummaa faannoon kennu fudhatan taasisuun deebisanii hawaasa keessa qubsiisaa waan jiraniif hawaasa godinichaatti yaaddoo uumaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Akka jiraattonni jedhanitti finxaaleeyyoonni Amaaraa kun jibbinsa sanyummaa ilmaan Oromoof waan qabaniif akkuma godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Baha Wallaggaa haleellaa fi saamicha uummata Oromoo aanichaa irratti raawwachuu danda'u jechuun sodaa qaban ibsataniiru. Kanaafis jedhan jiraattonni kun uummanni Oromoo dammaqiinsaan wal ijaaree humnoota kana irratti duuluun osoo humni isaanii hin jabaatin ofirraa kaasuu qaba kan jedhan jiraattota Aanaa Daaboo Haannaati. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gurraawaa keessatti qeerroowwan lama waraan bilisummaa Oromoo dabalamuuf deemtanii jechuun waraanni biltsiginnaa ajjeese. Jaaleeran gameessaa waan itti darti qabdi. Murni ilmaan Oromoo bineensaa gaditti lakkaa'uun bakka cufatti rasaasaan rukuchiisee ajjeesu biltsiginnaan waraana sanaaf tokko ilmaan Oromoo hin qabne itti bobbaasuun maqaa waraana bilisummaa Oromoon ajjeechaa raawwachuu itti fufanii jiru. Akka kanaanis wiixata darbe 3/8/2022 godina Bahaa Harargee Ona Guraawaa Araddaa Majoo keessatti dargaggoota lama wabootti dabalamuuf deemaa jirtu jedhanii rasaasaan fuula hawaasaa duratti ajjeesanii gatan. Waraanni muna piippii dargaggoota Oromoo ija shakkiitiin ilaaluun gocha isaan hin raawwannee fi keessaa hin qabne maqaa waraana bilisummaa Oromootti moggaasuun hedduu isaanii hidhaa reebaa fi lubbuu obbaasaa jiraachuun ni beekama. Godin Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii keessatti saamichi waraan biltsiginnaatiin jiraattota irraa raawwajjabaachuun dhagaa bal'inni isaatiif jaalicciiti bantii. Murni biltsiginnaa kasaaraa dinagdee isarra ga'ee dandamachuu dadhabuun waraana isaaf kaffaltii miindaa yeroo isaa eegee kennuu hanqachuu fi miindaa guutuu ta'e kaffaluu fi waan dadhabeef waraana inni uummatatti bobbaase jiraattota saamaa jiru. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii magaalaa Gidaamii dabalatee gandoota akka Qumbaa Biishaappii Hulluuxxoo warra Booran keessatti saamicha hammeessuu jiraattonni dubbatan. Magaalaa Gidaamii kan qubsiifaman waraanni biltsiginnaa kun manneen nyaataa, dukkaanota, manneen daldala dhugaatii fi daldaltoota jimaa osoo hin hambisin saamaa jiraachuu himaniiru. Ganda Qumbaa Biishaappii keessattis hojii farrummaa isaanii itti fufuun boqqolloo asheeta qotee bultoota jalaa cabsuun jiraattota gandichaa kasaaraaf saaxilanii abbaa ooyiruu fi namoota harka qalleeyyii qixxee fuudhanii hojjechaa turan wal lolchiisaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Waraanni biltsiginnaa kun sodaa waraana bilisummaa Oromootu mooraatti nu rukuta jedhuun halkan dhokatanii gandoota baadiyyaa kan bulan yoo ta'u ganda Hulluuxxoo warra Booran keessatti nyaataa fi deggersa jechuun jiraattota ba'aa fi gala dhorkaa jiraachuunis barameera. Godina Harargee Lixaa Aanaa Oda Bultum keessa murni biltsiginnaa ilmaan Oromoo saamuuf hidhuu ammeesse. Jaalaqaafan Fayyeeraa bal'inni isaa qaba. Ijaarsa dabaan kan qindeeffaman murni biltsiginnaa ilmaan Oromoo balleessuuf tooftaalee hedduutti gargaarame magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa cufa keessatti ajjeechaa raawwataniin cinatti qabeenya saamuu fi hidhaa ammeessanii jiru. Haaluma kanaan Ona Odaa Bultum magaalaa Burqaa Guddoo keessatti humna isaanii waraana biltsiginnaa fi miliishota bobbaasuun saamicha akkaan hammaataa ta'e raawwachaa jiru. 3/9/2022 manneen namootaa irra deemuun namootni waraanni biltsiginnaa maallaqa jalaa saaman maqaan isaanii Ahimad Buzaayir, Ibsaa Huseen, Mujaahid Ismaa'eel ta'uun barameera. Ahimad Buzaayir nama jedhamu jalaa qarshii tilmaamaan 100,000 17,000 maallaqa dhuunfaa isaa fi namoonni imaanaa isa bira kaa'atan saamamuu isaa maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees abbootii amantaa Islaamaa aanuma Odaa Bultum magaalaa Burqaa Guddoo sababa guyyaa gabaa jimaatarraa ka'ee roobitti nuufaa jijjiiramu jedhan qofaaf masgiida keessatti
uummata mormiif nurratti kakaasaa jirtu jechuun namoota 5 erga guyyaa 10 hidhaniin booda namoota 2 gadhiisuun 3 mana hidhaatti hambisanii jiru. Maqaan namootni hidhamanii jiran Sheek Abdullaab Numaan, Sheek Ahmadii fi Abdallaa isaanii magaalaa Burqaa keessaa qabuun magaalaa Baddeessaa jedhamutti hidhanii dararaa jiru. Dabalataanis magaalaa Burqaa Guddoo keessatti ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jechuun dukkaana obbo Jamaal Alii caccabsanii maallaqa saamanii jiru jechuun maddeen dabaluun ibsaniiru. Daawwattoota hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamu oduun keessa daas 11 2022 guyyaa saafaaf qabanne sanii dhiyaan haa gammasanitti himaa ture. Aggalgal qophiilee irratti biyyoolessa Oromiyaa haafanii walitti deebinuuf turtii dansa qabaadha.